Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa maatii Waaqayyoo. Obboloota koo hafuuraa warreen akkamittiin macaafa qulqulluu baasnee dubbisna warreen naan jettaniif viidiyoo gabaabduu ishee isinii hojjedha jechuudha. Hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Tole amma gara aappii macaafa qulqulluu qabaachuu qabnu duraan dursine jechuudha. Aappii macaafa qulqulluu isa kamtu sirriidha jennee adda baafannee isa buufachuu qabna. Kallattumaan gara aappichaatti deemna. Iddoo kanatti akkuma argitan kana humna macaafa qulqulluu kan jedhu iddoo kana ni jira. Isa hin tuqna jechuudha. Gaafa isa tuqnee yaw turee nuu fida jechuudha. Kazaa በኋላ boodatti deebi'uu yoo barbaanne iddoo kana kunoo tuqaan sadiin jirti iddoo kana tuqanna jechuudha. Tuqaa sadan achi jirtu sana erga tuqannee booddee amma iddoo kana kakuu moofaa fi kakuu haaraa ni jira jechuudha. Kuni kakuu moofaadha inni kun immoo kakuu haaraadha jechuudha. Amma kakuu moofaa keessa kan jiru seera uumamaa irraa kaasee hanga dhaqee hanga macaafa Milkiyaas raajichaatti jira jechuudha. Seera uumamaa irraa kaasee akkuma argitan seera uumamaa irraa kaasee hanga dhaqee macaafa Milkiyaasitti jira jechuudha. Milkiyaas raajichaatti jira jechuudha. Tole iddoon kun immoo lakkoofsonni iddoo kanarraan argitan kun akkuma beekamu boqonnaa isaaniiti jechuudha. Boqonnaa isaaniiti. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee ingidihi ijoolleen keenya kan rakkannu faarfannaa daawit kadhannaa irratti gizee dubbisnu yeroo baay'ee isarrattidha. Faarfannaa daawit isiniin hin jedhu jechuudha. Wanti beekuu qabdani macaafa faarfannaa jedha jechuudha. Kun iddoo kanatti argama jechuudha. Macaafa faarfannaa jedha jechuudha. Macaafa faarfannaa kana gizee gad-xuxxanii boqonnaa immoo as keessaa barbaaddu jechuudha. Boqonnaa isaan fakkeenyaaf macaafni faarfannaa daawit boqonnaa tokko kaasee hanga boqonnaa 150tti qaba jechuudha. 150tti qaba. Sana booddee isin amma fakkeenyaaf 23 haa baafannu. Amma 23 baafanna yookiin immoo 6 bira deemna. Amma foon macaafa faarfannaadha. Boqonnaa meeqa boqonnaa isaa barbaadaa jirra amma jechuudha. Boqonnaan isaa boqonnaa 6 barbaanna jechuudha. Gaafa boqonnaa 6 barbaanne akkasittiin nu dhufa jechuudha. Boqonnaan 6 faarfannaa 6 jedha jechuudha. Fakkeenyaaf faarfannaa keessatti boqonnaa hin qabu faarfannaa 6 jedhee nu dhufa jechuudha. Sana booddee amma fakkeenyaaf nuti yookiin caqasni nu kennama jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin ijji koo gadda irraan kan ka'e arguu dadhabeera. Sababii warri ana cunqursan hundinuu ana gaddisiisanis dadhabaan adeema kan jedhu macaafa faarfannaa daawit boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti gaafa isiniin jedhani asii amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko hin qaba akkuma argitan kennuula. Gad darbee lakkoofsa 2 kazaa 3 4 5 6 7 iddoo kanatti arganna jechuudha. Iddoo kanatti. Kazaa kooppii godhattanii fudhachuu barbaaddu ta'a. Kooppii godhattanii fudhachuu barbaaddan al tokko akkasittiin gadi tuttu jechuudha. Al tokko gizee akkasittiin gad tuttani isinii gurraachaa jechuudha. Isinii gurraachaa adda ta'a jechuudha. Iddoon kooppii gootan sun amma irra deebiisanitti agarsiisa. Akkasittiin fakkeenya lakkoofsa 6 barbaaddu iddoo kana gad tuttas isinii gurraachaa jechuudha. Akkasitti gaafa gurraacha iddoo kana kennu ilaala kooppii kan jirtu hin jirti jechuudha. Iddoon kun kooppii ishii jettu kana ishuma kana gad tuttuu jechuudha. Sana booddee isa kana gad tuttanii keessaa baatu as keessaa tuttanii fakkeenya WhatsApp irratti erguu barbaaddu yoo ta'e WhatsApp isaa ta'u iddoo barbaaddanitti erguu barbaaddu yoo ta'e fakkeenyaaf ani naman irratti ergullee hin qabu. Fakkeenyaaf asittiin erga waan ta'e iddoodhuma kanan gadi qaba dhufee jechuudha. Gaafan qabee iddoon kun nuu dhufti barreeffamni isheen kun nuu dhufti jechuudha. Sana booddee barreeffama ishii paastii ishii jettu kana xunna. Sana booddee inni achi kooppii godhanne sun faarfannaan daawit boqonnaan 6 lakkoofsi 7 nuu dhufee jechuudha. Sana booddee sheer namatti goona mallattoo sheer ishii kana xunnee sheer namatti goona yookiin immoo bakka ol keewwannutti ni ol keewwannaa jechuudha. Tole kan biraa immoo gaafa immoo duubatti deebinee iddoodhuma macaafa qulqulluutti deebinee gaafa ilaallu duubatti deebi'uudhaaf mallattoo tana fayyadama. Mallattoo ishii tuqaan bakka kanaa meeqadha? Tuqaa arfan bakka kanaa kana fayyadama. Sana booddee tuqaa kana fayyadamtanii amma wangeela Maatiyos isiniin jechuu danda'u, Maarqos isiniin jechuu danda'u, Yohaannis isiniin jechuu danda'u. Isa immoo kan isa argattu kakuu haaraa keessatti argattu jechuudha iddoo kanatti ilaala. Kakuu haaraa kan jedhu iddoo kana hin jira. Kakuu haaraa keessatti argattu jechuudha. Gaafa gara kakuu haaraadhaan egaa bilbilli xiyya takka caccabduudha. Shumarran isinii waraabaa jira jechuudha. Ishatti iskiriinaa hojjechuudha. Kana sana booddee Maatiyos jira, Maarqos, Luqaas, Yohaannis, hojii ergamoota Roomaa, Qorontos tokkoffaa, Qorontos lamaffaan jedhamu isaan kanadha jechuudha.
tokkoffaa Qorontos, lammaffaa Qorontos, Galaatiyaa, Efesoon, Filiphos, Qolaasiyoos, Xiimotewos tokkoffaa, Xiimotewos lammaffaa, Tasalonqee. Inni kun tokkoffaa lammaffaan kun hin jira. Akkuma isin hin jira akkuma kanaatti inni lakkoofsa isin taa'u kun ammallee boqonnaa isaaniiti jechuudha. Boqonnaa isaaniiti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaanimee Maatiyus fudhanna jechuudha. Maatiyus barbaanna. Boqonnaa tokko immoo lama barbaanna. Yoo tokko barbaanne tokko tunna. Yoo boqonnaa lama barbaanne akkasumatti lama. Amma fakkeenya boqonnaa tokko tuxxan immoo iddoo kanatti dhuftanii tuxxan boqonnaa lamatti isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Iddoo kanaan hin dabarsitii jechuudha. Akkasitti isinii dabarsuu dandeessi jechuudha. Akkasittiin baafanna jechuudha. Inni asirraan argamu boqonnaa yoo ta'u erga lakkoofsa boqonnaa sana xunnee raawwannee kan gadi qabnu immoo lakkoofsi as keessa jira jechuudha. Lakkoofsa 25 isinii jechuu danda'u lakkoofsa asitti xiqqaattee ishiin barreeffamteertu kuni lakkoofsadha jechuudha. Garuu boqonnaan isuma kunoo mata duree irratti Maatiyos 4 isa jiru kanarratti boqonnaan isaa isa kanadha jechuudha. Egaa kana fakkaataa akkasittiin qayyabattu jedhee yaada. Egaa macaafa qulqulluu yoo qabaattanii iddoo qabdanii duubatti deebistanii sana booddee waan barbaadan keessaa fudhattanii keessattuu waa'ee faarfannaa kanarratti faarfannaa daawit kan jedhu eessa jettanii kan na gaafattan sila jirtanii fi waaqayyoon isin haa gargaaru. Egaa faarfannaan daawit kennu iddoo kanatti argama. Macaafa keessan keessaa callisaa irra deddeebi'aa dubbisaa goroggoraan bartuu akkasidhaa boqonnaa barbaadan immoo akkasitti baafattu isiniin jedha. Egaa eebbifamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sirriitti hordofaadhaa dubbisaadhaa nama maraara jechuudha. Imimmaan dubbistu gaafa macaafa qulqulluu keessa galtanii dubbistanii dubbisaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru turtii gaarii.